isaatiif dhaabbachuu qaba jechuun waamicha nageenyaa dabarsan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana Moolidaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Daawwattoota keenyaa bal'inni oduu kanaa akkuma qaqqabeessiniif dhiyeessina. Guddina addunyaan irra ga'e waliin tarkaanfachuudhaaf saayinsiif qorannoo cimsuutu barbaachisaa jedhan Pirezidaantiin Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee. Guyyaan saayinsii addunyaa sadarkaa biyyaalessaatti kabajamaa jira. Girmaa Hundee dabalata qaba. Guyyaan saayinsii addunyaa mata duree saayinsiin badhaadhinaa fi guddina biyyaatiif jedhuun sadarkaa biyyaalessaatti marii paanaalii fi agarsiisa kalaqaatiin kabajamaa jira. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantiin mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee guddina addunyaa saayinsii fi qorannaa irratti kan hundaa'e akka ta'e ibsaniiru. Itoophiyaanis guddina addunyaa waliin tarkaanfachuuf hojii saayinsii fi qorannoo babal'isuu irratti xiyyeeffattee kan hojjettu ta'uu dubbataniiru. የዓለማችን የእድገት ታሪክ እና የፍጥነት እድገቷ ምክንያት የሳይንስ ምርምር ውጤቶች ናቸው። Sababiin guddina addunyaa saayinsii fi qorannoodha. Laafuun saayinsii guddina biyyaa laaffisa. Dhugaan kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota hundarratti ni abbooma. Waan kana ta'eef aadaa saayinsii gabbisuu fi cimsuu irratti hojjetamuu akka qabu ni hubata. Akkuma argitan kanatti hojjechaas jirra. Ilaalchaa fi mul'ata biyyaaf qabnu milkeessuuf saayinsiin fageessinee akka yaannu nu gargaara. Guddina addunyaarraa akka qooddannuu fi keenyaas akka minaan hojjechuutu nurraa eega. Itoophiyaan saayinsii fi qorannoodhaaf haaraa miti kan jedhan pirezidaant Saahilawarq beekumsa biyya keessaa gabbisuun guddina saayinsiitiif oolchuun barbaachisaadha jedhaniiru. በይበልጥም ሀገር ተኮር በሆኑ ምርምሮች ላይ እናተኩር። Caalmaatti qorannoowwan beekumsa biyyaa irratti xiyyeeffachuun haa hojjennu. Wanti qorannoo irratti gaggeessinu hundi lammiilee keenya waanjoo hiyyummaa keessaa baasuuf kan gargaaru ta'uu qaba. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnootaa Piroofeesar Hiruut Waldamaariyaam gama isaaniitiin saayinsii fi qorannoo irratti hundaa'uun rakkoo hawaasaa hiikuuf seektaroota biroo waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. ሚኒስትሪ በተቀናጀ የቡድን ስራና በፈጠራ ሁልጊዜም ለልህቀት ለተሻለ ውጤታማነት የሚተጋ ይሆናል። Ministerichi bu'aa fooyya'ee qabuu fi guddina beekumsaaf hoggeeyyuu kan hojjetu ta'a. Kanaafis wiirtuuwwan beekumsaa manneen yaalii ammayyeessuu akkasumas qindoomina idila addunyaa fi biyya keessaa cimsuun dhimma xiyyeeffannoo argatudha. Dhaabbilee barnootaa olaanoo erga hundaa'ee waggaa tokko ta'us gama saayinsiitiin biyyattii keessatti hojii bal'aan hojjetamuu himaniiru. Itoophiyaan yeroo gabaabaa keessatti saatalaayitii ofiishii gara hawaatti kan ergitu ta'us Piroofeesar Hiruut eeraniiru. በዘመናዊ ሳይንስም በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን Saayinsii ammayyaatiinis biyyi keenya bu'aawwan gurguddoo galmeessisaa jirti. Yeroo gabaabaa keessatti saatalaayitii isa jalqabaa gara hawaatti erguuf qophiirra jirti. Waltajjii kanarratti mata dureewwan saayinsiin Itoophiyaatti yaadaan haqatamaa saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanootiin jedhan irratti barreeffamoonni ogeeyyiidhaan qophaa'an dhiyaachuun irratti mari'atameera. Hirmaattonni marichaatis saayinsiin guddina biyya tokkootiif murteessaa ta'uu ibsuun hojiin saayinsii fi qorannoo irratti hojjetamaa jiru ciminaan itti fufuu akka qabu dubbataniiru. Barattoonni hojii kalaqaa isaanii dhiyeessanis waltajjiin akkasii hojiin kalaqa irratti hojjetaa jiran akka cimuuf kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. Asirratti hirmaachuu guddifanii kalaqoota baay'ees kan barattootaan hojjetaman kan barsiisotaan hojjetaman baay'ee argeera. Waan baay'ee irraa. Qaamuma kabaja guyyaa saayinsii addunyaa mariiwwan garaagaraa fi biqiltuutis kan gaggeeffamu ta'uun ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee ibsaniiru. Gaaf dilbataa maayin baay'isfeer addunyaan gaafa kabaju November 10, 2019 kabajama. Guyyaa san guyyaa magariisaa illee biqiltuuwwan ganna darban dhaabne irratti hojii hojjechuudhaan dabarsuuf qophaa'aa jirra. Yaabeeladaa fedha fayyadamtoota godhachuun tajaajila gosa garaagaraa qulqullinaan oomishuu irratti xiyyeeffachuu qabaa jiran koreen dhaabbii dhimma qonnaa horsiisee bulaa fi qabeenya uumamaa mana maree bakka bu'oota uummataa. Koreen kun raawwii kurmaana tokkoffaa Inistituutii Eegumsa Fayyaa Beeladaa Biyyaalessaa qoratee jira. Hayimaanoot Kibabaw dabalata qabdi.